sun ka biiftuutii miti ijoolleen maan kennama baanii asirratti mana banatanii viidiyoo biiftuu gabba namni ani haasan garuu viidiyoo sun ka biiftuutii miti dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Jibbe namaa isheetii miti ani bari duraan dursasi suusani san ishee akkan taane himteerti ijoollee baay'een ishee akkan taane je'anii jiranii ishii miti je'amee jira kobii diichan ishiitii miti garuu namichi maaliin maqaa balleessa. Zufaan viidiyoon kun ikkoo tureera nuti ikkoo argineerra viidiyoo kana kanatti naariyaan ikkoo viidiyoo kana kunoo biiftuurratti kan hojjechaa jiran ishee irratti godhan gaafa ishee irratti godhanii viidiyoo kana jechuun ajandaan songaan hin ture guyyaa shamma guyyaa ja'an dura argeetti viidiyoo kanaan. Habiibti ati guyyaa shanii ja'a dura agarte nuti turreerra sin jechaa jira bara. Telegiraamii guruupii telegiraamii keessaa sheer godhanii ani kanaan dura tureera gan argee viidiyoo kana gaafa kan biiftuu sana ishee irratti dhame sana gaafa ilaaluuni viidiyoo sana yaadadhee gaafa naqee telegiraamii keessa seenu viidiyoon kun kan nama biraati. Kanaafi gaafa wal jibbitanii gaafa dhimma irraa qabaatan waanuma qabdanii wal arrabsaa waan hin qabne wal arrabsiina please waaqayyo sin gaafata waan akkana kana cubbuu namarratti dalagina intalli kun dhuguma akka jedhame kaleessa gaafa biyya keessaa rakkachaa turte iyyuu waan nyaattu waan dhuguu dhabde iyyuu waan akkanaan dalagne har'a duuba isheen ta'e dhiisaate jechuudha garuu kijiba guddaa isinii walirratti dalagdanii waan hin jirre fiddanii footooshooppiin namarratti maxxansitanii naasayinaa namarraa. Dhugaa rabbi waaqayyo sin gaafata yoo namni sin gaafachuu baate jechuudha waan gootan tokko warri amantaa qabdu sin warra akkanaa kun garuu amantaa qabdu natti fakkaan amantaa kun an sodaadha gaaf tokko waan taa'e tokko jechuuf gaafan ka'u jechuudha waan mashiin qabdu narrabsaa kadhattuudha chaayii turtan miti kadhattuu kan kadhatu immoo ishee qofaa miti uummata miidiyaa muluudhaaf gubbartaa'ee kan sadaqaa hassaabaa oolaa baaboo ishee qofaa miti isheen biiftuu ijoollee xiqqoodha kadhattee irraa bareeda isumaan illee arrabsaa malee waan mucaan kun hin qabne fiddanii saayikoo mucaa kanaa tuuxanii mucaa kana miidiyaa irraa balleessuudhaafi carraaqii godhina namni sin jala callisu jaan jirreef jechuudha. Lammataa irratti immoo haadha ofiis kan namarraa fudhatus waaqayyoo kan namaa kaa'us waaqayyo maal beektaa narra haadhaan qabaa boru haadha qabaachuu dhiisuu hin danda'a. Guyyaa isheen na biraa deemtu hin beeku guyyaa ishee ani ishee biraa deemu hin beeku jaa ta'eef haadha fa'i nama arrabsitu jechuudha. Haadha intala haadha hin qabne haati boolla keessa jirtu qabirii keessaa baastanii haadha nama arrabsitu. Isin dhuguma haadha irra dhaltanii haadha qabdu isin si jammar. Haadha keessan jaallattu dhugaadhaa isin warri haadha nama arrabsitan boolla keessatti maa xiqqoo isinitti dhaga'amu dhiisti maal mucaan kun intini waa isinitti fakkaatte foon keessanii baroota dhuguma oromummaa qabaattanii jechuudha. Isin ikkoo ta'uu beektanii mucaan kun hin guddataa bor nama taataa jabaadhu jettanii bukkee dhaabachuu qabdu malee haamlee mucaa kana dhaa'uun qabdanii tuttan sammuun keessan hojjette jechuudha. Keessumaa ijoollee dhiiraa dhimma shamarranii keessa deemtanii dubbii lallaaftan dhaabadhaa piliis shamarran wal arrabsituu kan barbaaddetti jechuudha. Isaa wal arrabsan walumaan oolu. Garuu dhiira taatanii gaafa dhimma dubartii keessa seentanii hanga maatiitti gadi butanii maatii namaa gadi butanii xiqqeessitanii isin waan maatii qabdan isinitti fakkaatanii maatii keessanis kabajan qabdanii jechuudha. Haati ofii koo haadha ofiiti. Haati ofii waan hunda ofiiti. Anarra haadha hin qabaadhe boru haati koo kenne rabbii yookiin immoo uumaa rabbii ta'e na biraa deemuu dandeessi ishii biraa deemuu danda'a. Garuu haadha nama qabrii keetti na rabsina piliis itti dhaga'ama jaa ta'eef jechuudha. Maaliif itti dhaga'ama? Namni haadha malee guddate immoo akkamitti miira akkamii akka qabu yoon illee hubachuu baadhee warra miira akkanaa kun hiriyoota baay'een qaba jaa ta'eef haadha nama boolla keessatti na rabsina piliis ishuma arrabsaa yoo barbaadan jechuudha. Kanaaf waaqa keessan hin sodaadha amantaa keessan sodaadha yoo namallee maal sodaattu miti isin. Hayyee itti aansee mooyyuu namichi maammishaa jedhamu amantaan isaattis musliima akka musliimatitti immoo nuyi kan beeknu dhiirri musliimaa tokko miti kan hudduu miidiyaa irratti agarsiisu dubartii shaffanachuu qabaatti dubartii harkaan tuquun qabaatu jedhama akkasitti akka hayimaanotii isaaniititti hayimaanotii keessanirree tuquu wafii miti garuu akka hayimaanotii keessaniitti hudduu agarsiisu hudduu laaluu miti dubartii laaluun qabaatu. Deebisee mooyyuu dubartii tokko tuquun qabaatu harkaan jedhama. Taadaa inni maaliif hudduu dubartii harkatti qabateetu taa'ee ija keessa laalaa ooleree han ishiiti jedhee wanni inni gadi baaseetu agarsiisuuf eessaa fideeti. Innaani kanuman jechuu barbaada ingidii akka fe'an walaa godhanii biiftuun gizee baay'ee ajandaa isaanii taatii fooloo isaanii guddistii giiftii ittiin gurratanii immaa sadaqaa ittiin kakkaa ajandaa isinitti kenniteetu duubatti galtee sinaa laaltu. Kanumas siniin jedhaan. Nagaan tura waa'ee miidiyaa kana baay'ee rakkisaadha. Irra fagaachuutu nu mala kana booddee. Dhufaani. Qabsoo isaan geessan ani jidduu kana koo onlaayinii irratti baay'ee seenaan jiru. Are maal qabsoodha bari obseeni bara reefishiin gala yaani. Obseen reefishiin galaa namichi qarshii obsee nyaatee si qillintoo galeera sanbatooni itti aansuudhaan immoo firootu duukaa bu'aa jechuudha. Qoy meesuus. Habiibti ani koo sanitti mul'isa malee edda nagaa ekkoo tureera ajandaa na taasistu immoo leencaan jedhe malee ani.
Waa'ee sanbatoo sanatti asitti qabame moo biyyatti qabame? La biyyatti qabame biyyatti galeedha kan inni qabame. Tureera bara. Namatu ifan baasne malee beekaa dhabsame qaba. Waa'ee riippoortiin taane gaa. Hin danda'u. Riippoortiin ta'e moo hin taane? Waa'ee riippoortii miti Habiibtii ka'ee deebuu dhiisiitii ati mana hidhaa keessaa yoo waggaa baay'eetti murteessisa wantichi cal jedhamee seen waan mantaa'inaa seera deebuu danda'a jedhinatti. Maal balleessee? Maal balleessa kana jaalalmaan nama gonofee nyaatee ijoollee ganaa ture ekkoo nama hedduu kasas ekkoo. Namni ana baare noof kadhu anaan ikkoo kootuti qarshii nama deebisee dhee guddataa wajjin nu gasti irratti waamteen waa waamne yennaan na jaallatte dhee maqaa na balleessi barana. Waaqayyoo maqaa kee balleessuun argatta hojii kan jedheen gaafsa. Kanas amma sanbatoon jira inni kaan immoo ganaatti fufa. Itti fufaallee jira jirtu immoo kokophaata. Amma anan jedhu ka dhugaa obsee qabatee deeme hoo seeratti dhiyaata moo dhiyaanne moo eessa bu'een sababame? Seera jala jira jenne hin jira qaba bira jechuudha miti waan taateeti subaan. Akkas jechaa jira kalee galgala yooniin tokkoon waan inni haasa'us naan galu achi ka'ee kan deeme galgala. Kan sidugu sanbatoon kuni gorsaa firoo ture beektu miti sayyuu kan fedheedhaan biyya kana bara. Siigale? Firoo jedhamu santu fida sanbatoo? Sanbatootu fide malee firoo. Okay. Ishi lakkaa kanatti eegasuu kanatti qabame gararame achumaan immoo hin baasa inni bootaa inni jiru. Maa sagalee obseen nageenya yeroo ishiin sanbatoo qarshii kon adeemsittee boossu sagalee obseen nageenya kan gadhiifame poostii. Nageenya irra. Anna. Sanbatoon edhaa isaa? Inde sanbatoon kun an rakkoo warra gaxlee rakkoo akka ajaa'ibaatti warra gaxleen arrabsee jechuudha. Okay. Lamaaniyyoo har'a hin galanii maatiin hin eegan jedhan akkoo ijoollee faana deemu aji'an iyyuu reeffa faana gallayan ijoollee baay'eetti zagaajee galgala. Yaa. Galtee biyya baasitee qamas yoo dhugaatilee dhabame. Yaa iwayya amma sitti taa'eeti firiijii keessa maal goote yoo ugaan ishee amma argamutti.